Ashamaa akkam jirtu jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota idil addunyaa irratti argamtan hundi keessaniyyuu nageenya keenya kan onni irraa maddee bakkaa fi lafa jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jecha akkasumallee guyyaa har'aa jechuudha sagantaa adda ta'een qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Qopheessituu sagantaa kanaa ana falmattuu Oroo jaalattu Woboo akkasumallee mooyyuu obboleessi kiyyaa yookaan ammoo qeerroo Oromoo jechuudha. Yeroodha gara yerootti aarsaa gurguddaa kaffalee kan nama kaffalchiisatu argamu yeroo ammaa kanatti jechuudha. Isa wajjiniin gaaffii gochuudhaaf as istiidiyoo keenyatti argamnetu jirra. Kanaaf hanga xumura sagantaa keenya nu waliin turan affeerraa keenya. Keessummaan keenya guyyaa har'aa jechuudha. Akkuma nama kamiitiyyuu jireenya biyya baqaa keessa osoo jiraachatu jiru aarsaa gurguddaa saba isaa Oromoo cunqurfamaadhaaf kaffalee kan kaffalchiisatu argamu yeroo ammaa kanatti jechuudha. Jiraata biyya baqaa keessa. Biyya baqaa keessatti jiraatee baqattummaan biyya namaa kaayyoo isaa isa ganamaa sanirraa isa gufachiisuu fi isa daangessuu kan hin dandeenyedha jechuudha. Kanaaf keessummaan kiyya guyyaa har'aa Murataa Obsaa jedhama. Murataa Obsaa wajjiniin hanga xumura sagantaa keenya nu wajjiniin turan affeerraa keenya bakkaa fi lafa jirtanitti hundi keessaniyyuu kan nu daawwattani galanni keessan Oromiyaa walabumte isiniif haa ta'u isiniin jecha hanga xumura sagantaa keenya nu hordofaan affeerraa keenya. Murataa waamicha kiyya dhageessee dhufu keetii fi hedduu galatoomii mee maqaa kee of barsiisi. Tole galatoomii dursaa agartee qophii kanarratti naafeeru keessaniif hedduu galatoomaan isiniin ja'a maqaan kiyya akkuma beekamu Murataa Anjaama daawwattootaaf hordoftoota keenya maafa nagaa nu eeytan nuti keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi Oromummaadha isin haa dhaqqabuun isiniin ja'a isinis hedduu galatoomaan. Tole galatoomii atillee waamicha kiyya kabajjee asitti argamu keetii fi maqaa hordoftoota keenyatiin hedduu si galateeffadha. Tole Murataa mee kallattumaan gara gaaffii keenyatti galu keenyan duratti waan xiqqoo si gaafachuu barbaada akka na deebistu abdiin qaba. Murataa yeroo si ilaalu jechuun wantoota baay'ee irratti aarsaa kaffalchiisaa jirta. Akkasuma immoo akkuma nama kamii jireenya biyya baqaa keessa teessitu jechuudha. Hawaasa Oromoo akkasuma immoo yeroo baay'ee xiyyeeffannoon kee yookaan fuulleffannoon kee gara waraana bilisummaa Oromootitti mee Murataa sabboonummaa kana yookaan immoo onne sabboonummaa kana biyyumatti qabatteetu gara biyya baqaatitti kuttemoo yookaanis biyyuma baqaa keessatti sabboonummaa ajaa'ibaa kana argatte mee waan kanarraa naa ibsi xiqqoo. Tole galatoome hedduus galatoomfadhaa. Egaa dhuguma nuti dhalli Oromoodha. Jalqabuma kadhalanne qabsoo keessatti dhalanne maatii qabsaa'otaati. Oromoon erga sirna mootummaa tortoraa baay'ee irree kana jalatti kufee eegalee qabsoo isaan dhiifne nutis dhalootuma qabsoo tana keessa dhalate gartee irraa tokko dhalootuma keenyarraa qabnaa jechuu barbaadeeti biyya baqaatii osoo hin ta'in ittuma dhalanne jechuu barbaadeeti walumaa galattuu gabaabse. Ishiin onneen koo abbaa dureessin jirti kan jedhu biyyumaa inni sabboonummaa kana fudhadhitu biyya baqaatitti dhufee jechaa jirta. Hayyee hedduu galatoomii. Maaddi Murataa qajeeluma nama gara gaaffii keenyatti galle jechuudha. Gaaffiin keenya guyyaa har'aa kanarratti fuulleffatu yeroo ammaa taatee biyya keessatti ta'amaa jiruu fi akkasuma immoo injifannoolee adda addaatii fi injifannoolee yeroodhaa gara yerootti osoo adda hin kutin halkanii fi guyyaa injifannoo garaagaraa kan galmeessaa jirudha. Waraanni keenya waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Mee Murataa yeroo ammaa kanatti tattaaffii yookaan immoo saffisa adda ta'een waraanni bilisummaa Oromoodhaa irree fiigaachan uummata Oromoo tarkaanfachaatu jira. Injifannoolee isaa kana keessattis immoo wanta ilaaluu fi wanta tuqnu keessaa qabna waan ta'eef mee waraana adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa saffisni inni ittiin deemaa jiru kana akkamitti ilaalatu jirta maal irraa quba qabda? Tole bareedaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma qabsoo hidhannoo isaa eegalee gartee jalqabumarraa kaasee saffisni isaa tarkaanfiileen inni godhaa jiru tarkaanfii fuula duraati. Gartee tarkaanfiilee injifannoo guyyumarraa guyyatti fudhataa jiru injifannoo caaltuma guyyaarraa guyyatti galmeessaa jira. Kun injifannoon isaa nama boonsa. Akka dhalootattis kan dhaloota abdachiisu. Eessarraa ka'eeti qabsoon tun sadarkaa kana geesse kajuun yoo if duuba deebinee ilaallee hedduu gartee sadarkaan
irra jirtu nama gammachiisa walumaa galattu sadarkaan amma irra jirtu xumura gabrummaa irra jirti. Injifannoon gooticha waraana bilisummaa Oromoo guyyaarraa guyyatti fudhachaa jiru dhaloota Oromoodhaa ka addunyaa tanarra jiru kamiyyuu duraa dhokotaadhaa miti warra useetuma osoo beekuu callisuun ala inni dhugumaan gartee dhugaa san beeku har'aan tana guyyaa waraanni bilisummaa Oromoo sirna san awwaalcha tolchuudhaaf gartee halkanii guyyaa humna haarawaas eebbisaa meeshaalee humna diinaatis irraa guuraa taanis bakka gartee hundatti barbadeessaa waraana sirna tortoraa impaayera Itoophiyaadhaa gartee warra sirnicha yookaan nama tiisuudhaaf sossoosan irratti gartee kaanis boojiyaa kaanis geggeessee sadarkaa sadarkaa waraanni bilisummaa Oromoo jiru sadarkaa diina naasisee Oromoo gammachiisuudhaaf guyyaa bilisummaa san qofa gartee mirga hiree murteeffannaa labsuu sanirra jira. Kuni waan gaqqabatanii jedhanii miti waan nama boonsu waan nama gammachiisu jechuudha. Tole hedduu galatoomii murata waan gaarii kaastee yaa ta'u malee murata imala gara Finfinnee kana erga imalli gara Finfinnee kun eegalee qabeetu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo isaa hadhooftuu itti cittee itti fufee jira jechuudha. Imala gara Finfinnee kana keessatti wantoota hedduu bakkoolee hedduu bakka kumaatamaan lakkaa'amus qabatee akkasuma bakka humni mootummaa faashistii qabatee tunuu uummata Oromoo ummata nagahaa ummata siyaasarraa adda ta'e dararaa turanillee cabsee booji'uudhaan kan inni irratti argamu jechuudha. Imala gara Finfinnee kana keessatti wantoota hedduu waraanni keenya waraanni bilisummaa Oromoo harka ofii jalatti deeffateetu jira. Akkasuma yeroodhaa gara yerootti waraanni bilisummaa Oromoodhaa injifannoolee kana yeroo inni galmeessu kun soba kan jedhu deeggartoonni mootummaa Abbaa Irree yookaan immoo deeggartoonni humna faashistiidhaa kun ni afarsu sooshaal miidiyaa kanarratti. Isaanota kana hoo akkamitti argite ati imala gara Finfinnee kana keessatti maal taajabde maal keessaa argite akka sabboona Oromoo tokkootitti? Egaa bareedaadha. Imalli gara Finfinnee kan eegalame warra gartee dhugaa ofiitiin falmatuun eegalee warra olola sobaatii fi gartee ergama fudhatee deemuun hin eegalamne warri waa odeessu kun warra ergamaan waan harkaan haasawanii imala gara Finfinnee ammoo warri dhugaa isaa falmachuuf eegalee jabeesseetuma itti fufee jira milkeessuudhaaf jechuudha. Sochiin tun eessarraa eegalte yoo jenne gubbaa duula maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin dhalaterraa eegalamtee sanis milkiin goolabamee sochiin amma gartee imala Finfinnee jedhamuun eegalame bobbaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo eegalee bobbaa milkii fi gartee haala nama abdachiisu kadur caalaa milkiilee garagaraatiin waraanni injifannoolee cululuqaa galmeessaa sochiin isaa fuulduratti jira. Warri silalleefuu waa odeessu gartuun sirna sanii gartee ergamtuu waa odeessitu dhugaa himuu irraa fagaattee jirti. Dhugaa irraa fagaattee jirti. Warri kuni waa odeessuu malee waan dalagamu hin beeku. Maaliif duraan bakka dhugaan bulte san bulanii hin beekani. Isaanirraa ammas dhuganuu himan jennee wanni eeggannu jirtu akka Oromootti garuu dammanyee gartuu sobaan cuubamte gartee ta ergama fudhattee fayyumaa naga odeessitu tun hanga guyyaa imalli gara Finfinnee jee waraanni bilisummaa Oromoo eegalee dhufee harkaan isii qabutti isiin haasa'u kana numan dhiifnee sobuu ololuu hin dhiiftu kan akkasumatti hin fudhaa ammoo imalli gara Finfinnee jee gooticha waraana bilisummaa Oromootiin eegalame xumura gabrummaatti deemaa jira. Injifannoo bobboonsaa guyyaarraa galmeessaa jira. Injifannooleen ammajjii tana keessa lakkaawaa jirrus isuma sanii wal qabata. Injifannoon guyyaa har'aa sossoohutti jirtus gartee isuma sanii wal qabata. Kanumaan jechuu barbaada walumaa galattu injifannoo caaltuu waraanni bilisummaa Oromoo guyyaarraa guyyatti galmeessaa jira. Ni waan akka dhalootatti nu boonsu malee of duuba nu deebisuu miti. Injifannoon imala gartee Finfinnee jedhamu waraanni bilisummaa Oromoo eegalee injifannoolee cululuqaa milkiidhaa an goolabaa jira jechuu barbaade walumaa galattu. Jechuudhaanii baay'ee tokko sagaleen addanu jala citeetu ture bakkoota amma irraa haasofte imala gara Finfinnee jedhu sanarraa addanu jala cite hayyee isa san yoo danda'amaa ta'e osoo xiqqootti naaf deebite gaariidha. Malee gaafiin kee imala gara Finfinnee jedhamu kanaan wal qabatee gartee gartuun sirna mootummaa tortoraa Itoophiyaadhaa kuni waan isaan odeessanii.
fakkeenyaaf imalli gara Finfinnee eegalamee injifannoolee gartee buddee keessa galmeeffamaa dhufte ta'ammajjii keessa dhaloonni akka dhalootatti sooshaal miidiyaa tana balleessitee lakkaawwatan tana imaluma gara Finfinneetiin warri dhugaadhaa qabsotti jiru eegaleetu galmeessaa jira waan kana isa sanirraa fakkeenyaaf isa sanirraa warri hin hubatinillee hubachuu ni danda'a jechuudha ragaalee biraa inuun barbaachisu imalli gara Finfinnee ijaamee eegalamee milkii fi injifannoolee cululuqaadhaan goolabamaa jira gartuu warra ergama fudhatee gartee dhugaarraa fagaate bakka dhugaan bulee hin bulletuni hanga guyyaa waraanni bilisummaa Oromoo dhufee harkaan qaqqabee gartee gatteessisutti ololli isii itti fufaa tanarraa ammoo waan san nuu himti dhuga himti jedhanii wanni irraa eeggatan hin jirtu gartuun sobaa sobumaanii taphni isii dhumurata warri ammoo haqa isaatiif falmu imala gara Finfinnee xumura itti godhuuf halkanii guyyaa warraaqaa jira xumurallee itti godhaa jira wanni immoo kana keessatti galmaa'ee imalli kun egaa dubbeerraa yoo deebinee kaane imala gartee bobbaa duula maqaa qabsaa'ota bilisummaa Oromoo warroota dabre bobbaaleen tuni isa kana dura turte sanis milkiin goolabanne imala Finfinnee kanaas akkasumatti itti aansinetti seenne kunis milkiin goolabamaa jira kuni xumura gabrummaati jenneeti abdanna isa sanirra jira akkasumatti immoo warri dhugaa harkaa qabu waraanni bilisummaa Oromoo bifuma saniin itti adeemaa jira nama abdachiisa nama gammachiisa haala gaariirra jira jechuu barbaadeetu walumaa galattu akka Oromootti nutis kana beenyee waan godhuu dandeenyu dhaloonni duuba jiru godhuu danda'u qabaa jenna. Gabaasni waraanni bilisummaa Oromoo injifannoolee garaagaraa waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa akka garaagaraatti jechuudha injifannoo adda addaa galmeessatu jira injifannoolee kana mee Oromoo injifannoolee sagaleen tee ciccitaa jirti injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo gartee guyyaarraa guyyatti galmeessaa jiru yoo bifa barbaachisaa taate akka gaafitti dhiyaate kanaan deebinee ilaalle fakkeenyaaf akkuma atuu kaaftee waraanni bilisummaa Oromoo goleewwan Oromiyaa hunda keessatti tarkaanfiilee laalee isaa humna yartuu diinaa irratti fudhataa jira. Fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa keessatti tarkaanfiin isaan fudhatan dhiyeenya kanaatu ammajjii 2022 irraa gartee jalqabee injifannoolee bobboonsaa galmeessee jira akkasumatti waraanni gartee bilisummaa Oromoo gartee zoonii lixaa keessa sossoo'uu cibirraan gartee odaa buloo tarkaanfileen isiin fudhatee tarkaanfilee humna diinaa hedduu dhabama irraan geessee khasaaraa hamtuu keessa galchitee bifa ajaa'ibaatiin jechuudha injifannoo cululuqaa dhaloota ol qabachiiftu galmeesseeti jira kana qofa osoo hin taane jajjabee gartee waraana bilisummaa Oromoo dhaloota oomishee qaree qeeyyiruuf qarree leenjisee bifa adda taheen eebbisee jira. Zoonuma kibbaa keessatti ammallee yoo deebine cibirraan odaa adoolaa tarkaanfiileen inni fudhatee egaa tarkaanfiilee ilaaleessaa humna diinaa kanarratti ammajjuma gartee guyyaa 14/2022 egaa dhaloonni ni hubatu sirri quba qabu sooshaal miidiyaas tarkaanfiileen isaan fudhatan tarkaanfii ilaaleessaa gartee hanganatti hin tilmaamamne injifannoo bobboonsaadhaan lolicha goolabee jira hanga ammaatti lollinis ittuma jira. Isa qofa osoo hin taane giddugala lixa shaggar jechuudha lixa shaggar keessattis tarkaanfiileen bifuma wal fakkaatuun gartee irratti humna yartuu diinaa kana funyaan Finfinnee jalatti jechuudha akka gaarii haleelaa gartee meeshaalee gaggaariillee irraa booji'aa akkasuma gartee waraana isaaniillee booji'aa fuula duratti tarkaanfiileen ajaa'ibaa fudhatamaati jira kun waan nama boonsu akka dhaloota Oromootti humna diinaarraa haganaatu dhume jennee injifannoolee tana keessa yoo halaallu taane waa hagan qabu kanaafuu tarkaanfiileen fudhatamaa jirtu haga san qofa osoo hin taane ammaas itti fuftee jirti guyyuma har'aatu tarkaanfiilee bobboonsaa fi cululuqootu deemutti jira. Cibirraan Soddombooruu tarkaanfiilee inni fudhatu dhaloota duraa dhokataa dhaloonni sooshaal miidiyaa kanallee ni hordofu quba qabu walumaa galatti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoodhaa gartee imala gara Finfinnee jaamuun eegalame irratti fudhachaa jiru tarkaanfii
akkaan boonsaa fi injifannoo cululuqaa fi injifannoo gaggaariidhaan goolabamaa jiru ta'uun hubachiisuu fedhaa jechuudha. Kanaaf gaa kan nama gammachiisu diinaaf naasuudha. Milkii jechuu barbaadeeti. Hayyee hedduu galatoomii akkasuma dhugaadha lixa shaggarii fi akkasuma immoo jiddu gala irratti jechuudha. Konkolaataa hedduudhaan yoo xiqqaate konkolaattota 14 waliin kan ta'u humna addaa fe'etoo waraana bilisummaa Oromootitti gad ergee yeroo jiru kanatti waraanni keenyas immoo achumatti konkolaataalee booji'uudhaan akkasumallee immoo humna addaa uummata Oromoo badii takka malee kan siyaasarraan adda ta'e dararuudhaaf odoo gulufaa jirtu egaa kan galmeewwan kana galmeessatu jiru waraanni bilisummaa Oromoodha. Waraanni bilisummaa Oromootis humna kaleessaa osoo hin taane humna haaraadhaan yeroo ammaa kanatti gabbihee kan diinaaf naasuu kan firaaf gammachuu hojii gaarii yookaan immoo saffisa addaatiin yeroo deemaa jiru kanatti hedduu naasisaatu jira jechuudha. Kanaaf mee booji'amtoota konkolaattota kaleessa dheengaddaa fi guyyaa har'aa kana keessaa ilaa hanga ammaa konkolaataan meeqa kan booji'ame irraa quba qabda. Bareedaadha. Guyyaa har'aatu konkolaataan hagan qabu amma duree walumaa galatti hagana jedhamee wanni tilmaamame gartee yookaan hagana jedhamee beekamee nu gahee hin jiru. Konkolaataan garuu warri itti ergan kadeebu hin jiru. Kanaafi kana akkuma gartee nu gahetti akka gartee dhaloota biraan geenyu nuti abdii qabnaa. Kanuma jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti wanti isaan qaban khasaaraa hamtuu keessa galee jira. Warri gartee sirna tortoraa nama nyaata biyyattii sanii leellisu haalli isaan keessa jiranii haala ofumaafuu bakka itti sossoohan keessoo isaaniitiifuu nagaan qabanii duruu nagaan qaban gaa nagaa dhaloota dhorkaa turanii sirni isa walumaa galatti badii hamtuu keessa galee jira. Imalli gara Finfinneedha. Bilisummaadhaan goolabamaa jechuun barbaada. Hayyee hedduu galatoomee ulfaadhu waa'ee dhimma marii biyyoolessaa jechuudha. Akkasumas immoo wagganaa waraana bilisummaa Oromoo ABO oboodha jechuudha. Jaalmarroo Dirribaa waggantoota KFO'tiif waamicha godheefitoo jira. Marii biyyoolessaa kana keessatti gaafa galtanii miidhaa keessanii fi faayidaa keessan adda baaftanii akka beektanii duraanis badii takka maleedha kan hidhamtanii dararamaa turtanii ammallee ammoo lafa isin badii hin qabnetti isin dararaa ture erga waan balleessee xumureen boodatti bifa dhiifamaa ta'e dhiifama isin godhe jechuudhaan gadi isin lakkiste. Kanaaf kan jedhu wagganaa waraana bilisummaa Oromoo ABO Jaalmarroo Dirribaa kana keessatti akka dhaloota qubeetitti maaliif kanarraa barannullee ta'a jechuudha. Isa kanarratti yaada maal qabdaati? Egaa waamichi kun waamicha bareedaadha. Kan itti nafini jechuudha. Akka dhalootattis kan dhaloota gammachiisu jechuudha. Garuu warri waamichi kun godhameefis akkuma waamichi taasifame kanatti dhagahuun gartee haalaan barbaachisaa fi akka Oromoottis kan nama gammachiisu ta'uu ibsa. Kanarratti immoo dhuguma sirni kun sirni nama nyaataan yookaan sirni tortoraan gartee abbaa irreedhaa kun gaafa gartee danqame yookaan hudhatti qabame wanti inni godhu fakkeessa jechuun kun namarraa achiin deemu jechuudha. Bara dhufaa dabraa fakkeessaan dhaloota Oromoo kana gowwoomsee waan abdiin qabne abdiitti fakkeessee gartee umrii isaa dheereeffachuudhaaf wanti inni yeroo danqame godhu baroota fagoo osoo achi deemuu hin taane baruma ammaan tana dabarsine kanarraa hubachuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf sirni kun jalqabumaa beekamaadha jechuudha. Haalonni inni keessa yeroo muddama keessa seene yeroo hokkee qabame jechuudha. Yeroo gartee gaaga'ama keessa seenu dhaloota kana jechuu fakkeessee burjaajeessuudhaan gowwoomsee umrii isaa dheereeffachuudhaan wanti inni godhaa ture waggootuma 3 dabarsine kana fakkeenya yoo godhanne gahaadha jechuu barbaadeeti. Fakkeenyaaf waggootan 3 dabre kana gaafa warraaqsi gartee dhaloota qubee qeyroof qarree bilisummaa Oromootiin dhoohee qabsoo bilisummaa Oromoo biratti jechuudha. Karaa nagahaatiin sirna gartee
mootummaa aga wayyaanee kaduraan yartuu ammaan tana gartee gartummaa mootummaa ifiin jettu kanaa'u isa gabroonfataa ture san gaafa wayyaanetti galchuu as baateen wanni keenya goofta ja'a gowwoomsuudhaan warruma gartee silaati intaltoota siyaasaatii fi gartuu karaa nageenyaa jettu tana hundaahu itti fakkeessuun abdiitti horuudhaan gartee gaafuma sanuu dogoggora hamaa keessa naquudhaan haalota amma qabsoo walumaa galatti irra jirtu tana isaanuma kanattuu warra karaa nagaatiin isaanitti amaneehu afaan garagaluudhaan kaanii sidhuunii kuni waanuma fagootti ilaallu osoo hin taane dhiyeenyuma kanatti fakkeenya fudhannee beenyee irraa gartee waa hundaa akka dhalootatti wal hubachiifnu ta'uudhaan ibsuu fedha jechuu barbaadeeti fagootti ilaaluun barbaachisaa miti. Fakkeenyaa fi qabsaa'onni karaa nagaatiin jaamee deemu qabsoo warroonni siyaasaa gartee Oromoodhaa ni beeku seenaa sirna nama nyaataa kanaa fakkeenyaaf warroota dabre qabsaa'ota keenya kakaleessaa gartee daandii karaa nagaatiin warra qabsaa'e ni beekan akka Hayilee Fidaa fi kan kana fakkaatan gartee mootummaan kun akkam godhaa ture osumaa seenaa isaatu nu himanii isaanuu gowwoomsan. Gartuun jartuun tun gowwoomsitee boodarra kiyyoo harka naqattee akka ofiin feetutti mana hidhannayxee gaafa arraas kokketti qabamte gabbaatee araara biyyoolessaa karaa nagaatiin fitanna jechuun ammallee naman jirree fi tuffii gartee isaan kana hubannoo akkan qabne gartee hubattee waan kana jechuutti jirti malee kana nu dhaloota ammaan tana gartee of qaree deemu kana osoo hin taane inni silaa gartee hubannoo hin qabne jedhamu daa'imtuun waan kana sirree tolcheeti beeka jechuu barbaadeeti isaanillee waamicha kana dhagaanii gartee akka karaa san qabatan anillee dhaamsa kiyya kadabalataa kanumaan itti dhaammadha. Mootummaan hin jiru qabamee jira amma booda immoo seenaan nama hin dhiiftu gaafatama seenaa qaba namni kamiyyuu dhaloota dogoggorsiisuu irraa immoo of qusachuun yeroon akkaan gartee fardii fi akka dhalootatti gartee dirqama taatee nutis beekuu qabnu ammaa jechuudha. Amma karaa nagaa araara biyyoolessaa ja'amee dhiifame gaafa asi qabame dhibaatamaa ol lakkaa'uu danda'a mootummaan kun kadabre irraa immoo waa barachuu qabnaan jaan. Baay'ee bareedaa ta'edha kan nuuf kaafte jechuudha. Namni tokko gara nageenyatiin yookaan immoo marii biyyoolessaa yeroo jedhamu asiin nagaha buusee nagaha keessatti marii biyyoolessaa kan jedhameetu haasa'amu. Odoo ofiisaatiin nagaa hin buusin kan yeroodha gara yerootti uummata keenya uummata Oromoo kan kan Wallaggaa kan Matakkalee Oromoo hunda boochisaa akkasuma immoo taalee hunda keessatti immoo dararaa gara nagahaatiin mootummaan irrisaa yookaan immoo aangoo isaa dheereffachuuf himatee jechuudha. Dhugaadha. Ani kanarratti siifin dubbadha malleedha bari osoo hidhamtoota siyaasa Oromoon qabdu hanga tokko amma gadhiisuu kanaa miti guutumaa guututti baasee Oromoon kara nagayaa jalqabuma jechaa turte dadhabamnaan qawwee kaase jara kana waliin nagayin jiru akkaataan jiru akka isaan beekanitti malee amma booda Oromoon isaaniif gowwoomu jiru dhaloonni amma dhaloota of baree of qaree sochiirra jiru. Isaanilleen abdii kutachuu qabaniin jaa maaliif jennaani dhuguma gaafiin Oromoodhaa hidhamtoota siyaasaa qofa hidhaadhaan haa ba'u araara nagaa buufna kajuu miti gaafiin Oromoodhaa gaafii jalqaba mirga hiree murteeffannaa abbaa biyyummaati. Gaafiin bu'uuraa gaafii mirga hiree murteeffannaa abbaa biyyummaa Oromooti. Hanga kun mirkanaa'utti kumaatamaan hidhaa baasanii si qabsoon hidhannoo hanga xumura gabrummaa bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaatti itti fuftii jechuudha. Kanaan dhaloonni illee gowwoomuu hin qabu kanumaan ibsuu fedhan kanarratti. Hayyee hedduu galatoomika murataa.
yeroo keetirraa aarsaa gootee asitti dhuftee waan kana nuuf dhageechisuu yookaan immoo yoo gurra dhaloota qubee buusuu keetiif hedduu takka galatoomii mee akka waliigalaatiitti jechuudha qeerroo fi qarree biyyoota garaagaraa keessatti argamaniif uummata Oromoo biyya garaagaraa jiraniif dhaamsa dhaamtuuf yoo qabaattee asumaan carraa siifaa kennu. Tole jaalfalmattu atilleen galatoom hedduun si galatoomfadhaa carraa kana naa kennitee gartee asirratti naaffiiruu keetiif galatoomisin jechuun barbaada dursa. Egaa dhaamsi akka walumaa galatti dhaloota keenyaaf qabutti qabsoon bilisummaa Oromoo kaleessumaa kaasee nagaya karaa nagayaatiin jechaa ture karaa nagayaatiin dadhabamnaan afaan qawweetti seename. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo ejjennoo isaa eenyu duraafuu dhokataa miti murannoof kutannoon cichoominni isaa of kenninsaan dhaloota kanaaf gartee goleewwan Oromiyaa hunda keessatti gartee horteen gartee qabsaa'ota keenya ataltee goleewwan Oromiyaa keessaa humna gartee sirna yartuu leellistuu impaayera tortoraa Itoophiyaadha. Egaa mudhii mogolee kutaa jirti awwaalchaas tolchaa jiranii kun ifa bilisaadha. Dhaloonni keenya biyya keessaaf biyya alaa jiruusi akkuma gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon goleewwan Oromiyaa hunda keessaa waraana sirna tortoraa mootummaa Itoophiyaa kanarratti tarkaanfilee laaleessaa fudhachaa jiru. Innis duuba motorri qabsoo bilisummaa Oromoo jechuun dhaloota gartee duubbee tanaa egaa warshaa qabsoo bilisummaa Oromoo tahee dhaloota kana gartee qabsoo tana gartee tinnisaa humneessaa ijaaraa sadarkaa kanaan gahe daran jabaatee gartee waan godhuu qabu akka dhaloota ofitti deebinee waan godhuu dandeenyu irratti akkuma waraanni bilisummaa Oromoo lubbuu qaalii gartee deebiin qabne nuuf kennee gartee lolarra jirutti nulleen warshaa qabsoo bilisummaa Oromoo dhaloota biyya ambaaf gartee biyya keessa jiran ka duubbee qabsoo kana oomishni qabsoo bilisummaa Oromooti warshaalleen isaanii waan godhuu danda'an of kenninsaan murannoodhaan akka tadur caalaa ololaa fi soba gartuu yartuu humna sirna tortoraa Itoophiyaa leelliftu tana firraa gurrarraa qabanne akka waraana keenya daranuu jabeessinu onneen qabsoo bilisummaa Oromoof motorri qabsoo bilisummaa Oromoo qeerroo fi qarreewwan gartee biyyoota garagaraa keessa jiran akkasumas biyya keessa jiran kana tahuu bartanii gartee waan godhuu dandeessan akka dhalootatti keessoodhaan jabaatanii akka gootan kanumaan dhaamsadhaan madda dhaloota kiyya addunyaa tanarra jiraniif. Egaa dhuguma benziilli qabsoo bilisummaa Oromootis dhaloota kana akkasuma onneen qabsoo bilisummaa Oromoo gartee warshaan qabsoo bilisummaa Oromoo gartee qeerroof qarree bilisummaa Oromoo biyya keessaaf biyya alaa biyyoota garagaraa jiran kana ta'uun gaa beekamaadha. Dhaloonni gartee akkasitti jiranis kana hubatanii warshaan qabsoo bilisummaa Oromoo nuhi ofirratti fudhatanii egaa meeshaa biraa warshaa biroo qabaannee tattiin oomishnu qabnu oomishni silallee qabsoon teenya qabsoo ofirratti hirkannooti isiinu xumurarra jirti xumura itti godhuudhaaf akka guyyaarraa guyyatti motorri keenya daranuu oowwee tarkaanfii waraanni keenya fudhatu caalaa nutis fudhachuu qabnuun dhaamsa kiyya dabarfadhaa kanuma dhaamsiin qabu qabsoo hidhannoo itti seenamee jira gaa warshaan qabsoo bilisummaa Oromoo warshaa agartee motorri isaa motora oowwaa ta'uu qaba jenna. Yeroo qabdurraa aarsaa guutee waamicha kiyya kabajjee asitti argamtee dhaamsa kana dhaamuudhaaf akkasuma immoo injifannoolee garagaraarraa argatte nuuf qooduu keetii fi hedduu takka gala. Tole atis galatoome hedduun si galatoomfadhaa galanni kee bilisummaa ta'uun siin. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya kan idil addunyaa irratti isanii nu hordoftan. Hundi keessaniyyuu bakka fi lafa jirtanitti hedduu galatoomaa isiniin jecha sagantaan keenya guyyaa har'aa kana fakkaata waan hanga xumura sagantaa keenya nu wajjiniin turtaniif galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Yaada qabdanii fi qeequmsa qabdaniif akkasuma wanta hir'atuu fi wanti dabalamu yoo jiraate akkasumallee immoo yaada qabdan ibsachuu yoo barbaadan komentii jalatti nuuf barreessuudhaan nuti sagantaa isin qabsisnee haala kanaan yookaan bifa kanaan isin wajjiniin
marii gochuu fi afgaaffii gochuu ni dandeenya jechuudha. Yaada keessan komentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatinaa. Akkasuma waa'ee kiyya yookaan immoo jaalli kiyya Murataa Obsaallee waan waamicha kiyya kabajee bakka kanatti argameef hedduu galatoomi jechaani maqaa hordoftoota keenyatiin galatoomi jechuun hin barbaada. Isinillee galatoomaa bakki jirtanitti horaa bulaa deebanaa. Ani kan isin wajjiniin ture Falmattuu Oroo Jaalattuu Wobooti. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Galatoomaa.